Ganne daawwattoota keenya kabajamoo akkam ooliin badhaadhaa qophii addaa galgala kana mata duree dhukkuba siyaasaa Impaayera Itoophiyaa mareen biyyaalessaa biltsiginnaa hunda hirmaachifne furmaata inni xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya rakkoo Impaayera kanaa furuuf bu'uura ta'a jedhee murni biltsiginnaa tumsa barbaachisu taasisaa fi kan jiru koomishiniin marii biyyaalessaa magaalaa Finfinneetti yaa'ii sobaa isaan marii eegalee jira. Koomishinichi biltsiginnaa irraa walabamti kan jedhan paartiileen siyaasaa kanneen akka KFO hirmaannaa taasisurraa of qoqqobaniiru. Impaayera Itoophiyaa mootummaan isheessee biyyummaan ishee erga kufee bubbuleera. Biyyi tokko yookiis mootummaan tokko yeroo gaaffii dhiyaatuuf deebii sirrii uummata bulchuuf kennuu hin dandeenye nageenyi boora'u wal dhibdeen saboota gidduutti dagaagu waliin jireenyi rakkoo ta'uu fi uummatni jiraachuuf mootummaa gaaffii jala galchu yookiis mootummaa irraa abdii kutatu mootummaanis guutuutti to'atee bulchuutti ulfaatu marii biyyaalessaa furmaata siyaasaa ni ta'a jedhu ni geggeessa. Gama Impaayera Itoophiyaas dhibee kanaan erga rukutamtee bubbulteetti. Rakkoo kana furuuf murni biltsiginnaa qoricha dogoggoraa liqimsiisaa kan jirtu yoo ta'u addunyaanis furmaata dabaa obaasaa jirti. Murni fayyadamuu fi qananii uummataa irra aangoo isaa tikfachuuf humna namaa fi maallaqa baasee hojjetu rakkoo siyaasaa mareetti fidee furmaata tolchuu irra maqaa maree biyyaalessaa jedhuun isa jala dhokatee qalbii uummataa impaayeratti ittiin hatuuf dhaabbilee mormitootaa ittiin goyomsuu fi deeggarsa idil addunyaa argachuuf koomishinii ofii hundeessee jalaan deebi'ee jiraachuuf tattaaffata. Koomishiniin maree biyyaalessaa xumura 2021 hundeeffame kun kan Abiy Ahmed paarlamaa irratti nu hundeesse waan nuti jenneen ala ba'uu hin danda'an jedhuu fi paartiileen mormituu kana kan gaafataniif aangoo ministeerummaa fedhaniiti jechuun akka aangoo hin qoonne dhaadataa turan amma akka waan saba impaayerattiif yaadanii miidiyaa irraa afarsu. Koomishiniin maree biyyaalessaa ajaja mootummaa biltsiginnaan hojjetu koomishiniin walaba ta'uu hin danda'u. Biltsiginnaanis koomishinichi akka of danda'u hin barbaadu. Piroofeesar Masfiin Arayyaa bu'aa aaraa argachuuf daandii aaraa deemuun barbaachisaa jedhan waltajjii roobii darbee hirmaattota maree isaan jedhan kanarratti argamanii. Haa ta'u malee daandii aaraan isaan jedhan kamii hidhamuu, ajjeefamuu, reebamuu, saamamuu, gubachuu, qeerraa buqqa'uu fi marfamanii beela'uu akkasumas labsii yeroo muddamaa jala jiraachuu keessa jiraattee waan aaraan murna akkasii taasisee deebisee nageenya fida jedhu irraa argattu hin jiru. Murni rakkoo siyaasaa furmaata ta'uu ABO waliin Taanzaaniyaatti furmaata fiduu irra aangoo isaaf sassatee baqatee gale uummata labsii waraanaa jala jiru goyyomsuu fi dirqisiisuun diraamaan biltsiginnaan hojjetu fudhatama hin qabu. Mareen biyyaalessaa tokko milkii fi fudhatama qabaachuun wantoota guuttachuu qaban qaba. Kan biltsiginnaan ittiin hojjechuu hin barbaanne isaan keessaa tokko paartiilee fedhii siyaasaa adda addaa qaban cufa hirmaachisuudha. Hidhamtoota siyaasaa hiikuun dirree maree kana hayyoota, abbootii siyaasaa fi gita hawaasaa sadarkaa hundaa hirmaachisuu qaba ture. Kun garuu afee paartii biltsiginnaa gugguufanii hawaasa murnichi dhiyeeffatetu irratti hirmaataa jira. Walitti qabaan giddugaleessa maqaaf malee biltsiginnaadha. Duraa fi hunda dura marii milkaatee geggeessuuf eegduun giddugaleessa ta'uu qaba. Kaayyoo hirmaataa ajandaa fi caasaa adeemsichaa murteessuuf hojii barbaachisaa kan taphatu qaama kana. Eegduun amantaa namni irraa qabu garee maree Abiy Ahmed fedhan keessa hin jiru. Mareen biyyaalessaa tokko adeemsa ittiin hidhatu waliigaltee waliinii uummata bituu danda'u ammataa fi hirmaachisaa ta'uu qaba. Hojii irra oolmaa isaafis qaamni gaafatamummaa fudhatu hin jiru. Seenaa impaayerattii keessatti qaamni seera mootummaa oltee mootummaa irratti hojjetu hin agarre. Inumaayyuu yeroo mootummaa humnaan filannoo irra deebisee mo'amuu fi korojoo atee filannoo mo'atuu fi warra mo'an hidhee dararu argine. Mareen biyyaalessaa dheengaddaa qophii ajandaa tolchuuf eegalame irratti paartiilee KFO dabalatee hin argamne. Marii kanarratti paartiileen mormitootaa hirmaataa akka hin jirres kokosiin paartiilee mormitootaa gaaddisa paartiilee mormitootaa ta'e dhibbana ibsa baaseen beeksisee ture. Akka amma gabaasaaleen himanitti dura teessuun koomishinii marii biyyaalessaa aadde Ruut Gabrasillaasee ibsa miidiyaaleef kennaniin mariin biyyaalessaa kun abbootii amantaa bakka buutota hawaasaa paartiilee siyaasaa dhaabbilee siviilii qaamota mootummaa fi dhaabbilee garaagaraa hirmaachisa jedhan. Bakka buutonni hawaasaa fi dhaabbileen adda addaa marii kanarratti argaman galtee marii kanaaf ta'u dhiyeessuun irratti ni mari'atama jechuun bakka buutonni hawaasaa kun sadarkaa aanaa fi godinaa irratti koomishinii marii biyyaalessaa kan filataman ta'uu himu. Haa ta'u malee paartiileen mormitootaa hayyoonnii fi qeeqxonni gama isaaniitiin dubbiin akka koomishinichi jedhu miti jedhu. Koomishiniin marii biyyaalessaa ammatumtisaatu meeshaa mootummaan siyaasaa fi dippiloomaasiif itti fayyadamuuf ol tolfate akka ta'e ibsuun gochi kun dhugaa
uummataa dhoksuuf itti yaadamee kan hojjetamedha jedhu. Koomishinichi walaba miti. Bakka koomishiniin walabaa hin jirretti akkasumas paartiileen mormitootaa fi qaamoleen qooda qaban biroon hin hirmaannetti mariin biyyaalessaa adeemsifamu faayidaa hin qabaatu. Rakkoo biyyattiis hin furu jechuun kanneen dhugaatii jijjiirama fedhan yaada falmii dhiyeessu. Miidiyaaleen biltsiginnaa milkoomina maree biyyaalessaa jechuun Afrikaa Kibbaa fi Tuuniziyaa dhiyeessu. Afrikaan Kibbaa qabsoo sirna apartaayidii irratti geggeessaa turte fedhii hooggansi mootummaa apartaayidii FW de Klerk hanga aangoo gadhiisutti agarsiiseen milkoome. Abiy Ahmed hoo rakkoo kana furuuf nama hanga kamiitti deemuudha. Klerk pirezidaantiin apartaayidii yeroo sanaa Neelsen Mandeellaa dabalatee hidhamtoota siyaasaa hiikuu paartiilee siyaasaa irraas dhorkaa kaase balbala bilisaan socho'uu irraa bane. Haa ta'u har'a rakkoo dinagdee furuu dadhabanii har'a mallattoo bilisummaa Afrikaa Kibbaa paartiin ANC yaaddoo keessa jira. Dargaggootni dhibbantaa 45.5 hojii dhabaa uummatni waliigala dhibbantaa 33 hojii dhabaa ta'uun qaama isaaniif jijjiirama fidu filachuuf qophaa'aa jiru. Tuuniziyaanis erga mootii Abbaarree Beenii Alii warraaqsaan ofirraa buustee maree biyyaa geggeessitus rakkoon siyaasaa hin furamne. Uummatni gidiraa fi ukkaamsaa keessa jira. Egaan warri Finfinneetti walitti qabame kun bu'uura irraa rakkoon impaayeratti akka furamuuf osoo hin taane paartii biltsiginnaa dimokiraatawaa gochuu abbaa filaa fi danda'a gochuuf hojjetamaa kan jirudha. Murni taankii mana murtii koomishinii mirga namoomaa fi dhaabbilee mootummaa eeguu danda'an of jalatti bulchu jalatti qaamni bilisaan yaada ofii fudhachiisu yookiin biltsiginnaa micciiree daandii uummatni barbaadu irra akka deemu godhu hin jiru. Biltsiginnaan garuu waan barbaade ajjechaa dabalatee si gochuu danda'a. Kanaafuu maree taatotni biltsiginnaa dhuunfatan diraamaa dhumnisaa beekamaa aktariin Abiy Ahmed gabaatti bahee uummataaf nagaa fiduun ce'umsa dimokiraasii dhugoomsuuf hojjetama osoo hin taane Abiy fi biltsiginnaa aangoorra tursiisuuf kan geggeeffamudha. Kanaafuu mana antuutaatii biqila arguun waan hin danda'amneef uummatni keenya mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuuf qabsoo hidhannoo isaa woboo bira dhaabbatee jabeeffachuu qabaan dhaamsa kiyya maayiti. Dhukkuba siyaasaa impaayera Itoophiyaa mareen biyyaalessaa biltsiginnaa hunda hin hirmaachifne furmaata hin ta'u kan jedhu kana qopheessee isiniif dhiyeessuun ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ani Booree Addunyaati. Hanga xumura qophii keenyaatti waliin turuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniif dhiyeessa. Murni Abbaayirree biltsiginnaa hawaasa maqaa deeggarsaa fi tumsa paartii badhaadhinaa jedhuun jiraattota haalli qaala'insa jireenyaa itti ulfaatee jiru dararaa akka jiru hawaasni ONM dubbise bakkeewwan hedduu irraa yaada isaanii nuuf qoodaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti waraanni fi milishoonni gaachana sirnaa jedhamuun Koloneel Abiy Ahmediin bobbaafaman bakka deeman cufatti hojiilee idilee isaanii saamicha qofa gochuun hawaasa hojiilee akka daldalaa, barsiisummaa, konkolaachistoota, abbootii qabeenyaa, qonnaan bultootaa fi kanneen biroo irratti bobba'anii hunda hiraarsaa akka jiranis dubbatu. Bifuma kanaanis godina lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Kaarraa bulchiinsa magaalichaa Qilxuu Kaarraa keessa kaadiroonni sirnichaa maqaa gamoo paartii badhaadhinaa ijaarra jedhuun sadarkaa sadii namoota addaan fo'uun garee A irraa qarshii 50,000 garee B irraa qarshii 30,000 fi garee C irraa ammoo qarshii 10,000 jechuun namoota dirqamsiisanii guuraa akka jiranis himan. Haalli sarbamiinsi mirgoota namoomaa onicha keessatti deemaa jiru yaaddessaa ta'us kan himan jiraattonni hawaasni haga hojjetee argatuun olitti maallaqa gaafatanii fi kanneen waan kafalan dhabanis hireen isaanii manneen hidhaa ta'aa akka jirus himaniiru. Godina Bahaa Harargee aanaa Baddannootti jiraattonni maqaa waraana faasistii PP'n saamamaa fi hidhamaa jiraachuu dubbatu. Murni biltsiginnaa biyyoota ollaarra deemee gargaarsa waraana isaaf osoo guyyuu kadhatu maallaqni biyyoota dhiyaa fi arabaa isa gawwaan qachuun sababoota garaagaraa qopheeffatee namoota irraa maallaqa guuruu jabeessee jira. Ajandaa badii uummata Oromootti gadi buusuun murni faasistii PP namoota hiraarsaa kan jiru godina Bahaa Harargee aanaa Baddannoo Araddaa Gooroo Wadoo jedhamu keessatti kaffaltii maallaqa mana murtii aadaa jedhuun caamsa 29/2024 namoota irraa qarshii 200 tokko isaaniirraa